addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irratti dhimmi hawaasa mariisisuu itti pilaanichaaf qophaa'e irratti warra hirmaatanis dhimmi hawaasa mariisisuu xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhaniiru. Gabaasa dabalataatiif Yihuun Ingidaa. Wajjirri piroojeektii pilaanii misoomaa qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee pilaanii qophaa'e irratti hubannoo uumuun akkaataa hojiitti hiikuun danda'amu irratti hooggansa sadarkaan jiran ogeeyyii dhimmi ilaaluu fi gaazexeessitootaaf Adaamaatti leenjistoota kenneera. Hirmaattonni leenjichaas barbaachisummaa pilaanichaa dhimmoota akka hanqinaatti ka'anii fi hawaasa naannoon wal qabatan bal'inaan kaasuun irratti mari'ataniiru. Keessumaa qophii pilaanicharraa kaasuun hawaasni irratti mari'achuu dhabuun dhimma akka hanqina ijootti ka'edha. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa, seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩን ነው ይዞ ማደግ ያለበት። የኢፌድሪ ሕገ መንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የልማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው። Heerri mootummaa keewwanni 89 ifatti kakaa'utti karoorii fi imaammanni misoomaa hirmaannaa hawaasaatiin bocama. Pilaanii kana irratti kummaaf dagatamee waan hunda erga xumurreen booda gara hawaasaatti kan finnu. Dhimmi kun rakkoo hin ta'u. Adeemsa waggoota lamaan darbaniif qophii pilaanichaa irratti gochaa turre hoo hin gufachiisu? ወደ ተግባራዊነቱ እየሄድን ያለን ከሆነ ለምሳሌ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በኦሮሚያ ክልል ስር ነው ያለው። ፕላኒ kana hojiirra oolchuuf deemaa jirra taanaan godinni addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee qaama naannoo Oromiyaa waan taateef qaamni naannicha keessatti aangoo olaanaa qabu caffeen dhimmicha irratti mari'atee murtoo utuu hin kennin pilaanicha hojiirra oolchuun mootummaan federaalaa aangoo naannolee waan dhiibe fakkaata. Dura miseensonni caffee irratti mari'atanii waliigaltee irra gaamuu qaba. Wanta manu taasisu irratti haasa'aa jirru dhimma uummata Oromooti. Dhimma uummataa irratti haasa'aa jirra. Kanaafi abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdani dubbii tana dura. Kun ansini hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaafi naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaatti jiru beekamuu qaba. Qaamoleen dhimmi ilaalu bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun leenjicha irratti argamanis gaaffilee fi yaada hirmaattota irraa ka'aniif ibsa kennaniiru. ፕላን ህዝቡ መጀመሪያ ቢወያይበት ጥሩ ነው፣ ከስር ቢነሳ አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ የተነሳ ሂደት ነው ያለው። Yaadni hawaasa irraa utuu ka'e gaariidha jedhu irra deddeebiin ka'eera. Mootummaan keenya aantummaan isaa uummataa fi akkan yaadutti akkuma mana keessaa ka'e godaa eegallee ol ba'uu ni dandeenya. Haa ta'u malee qaama olii irraa kaanee gadi buusuunis rakkoo qaba jedheen yaadu. Bu'aan isaa iyyuu adeemsa isa kanatu caala jedheen yaada. ከታች ወደ ላይ ማዋየት እንችላለን። ከላይም ወደ ታች ለማዋየት የሚያስቸግረን ነገር የለም። የተቀናጀ የጋራ ልማት መሪ ፕላኑ ይጠቅመናል። ፕላንን ቅንዳን ኩን ኑፈየዳ bulchiinsi magaalaa Finfinnee dursee yaada kana fudhatee hojjetee dhiyeessuun isaa gaariidha. Garuu wantoota itti dabalamuuf malan itti dabaluun wantoota sirreeffamuu malan ammoo sirreessuu qabna. Kanaan alatti biyyoonni addunyaa hundi kan guddatan hojmaata kanaan. Dhimmi hawaasa hirmaachisuun wal qabatee ka'e itti fufiinsaan kan hojjetamudha kan jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan biiroo indaastirii fi misooma magaalaa Oromiyaa obbo Abdul Qaadir Huseen adeemsi pirojektichaa hanga hammaatti jiru sirriidha jedhan. ፕላኑ የጋራ ነው። የክልል የሚባል ነገር የለውም።
እየተመራ ያለውም በጋራ ነው። ፕላኒቺ ከን ወሊኒቲ ከን ሆገነማ ጅሩስ ወሊኒ ዋንት ሁንዱምቱ ቅንዶምናን ከን ሆጀተማ ጅሩ አዴምሲ ዴመማ ጅሩስ ስሪዳ ጀደኒ ያዳ ሐዋሳ መሪሲሱፍ ዱረ ቃምኒ ሐዋሳ መሪሲሱ ጅራቹ ቀባ ከናፍ ሌንጂን ኩኒስ ከን በርባቺሴፍ dhimmi hawaasaaf qaamolee sadarkaan jiran mariisisuus itti fufinsaan kan raawwatamudha. Pilaaniin bahe kun magaalaa Finfinneef isa sagalaffaa ta'uunii fi rakkoo magaalattiin qabdu furuun ga'ee biyyaalessummaa fi idil addunyaa ishee ga'umsaan raawwachuuf gargaaraan jedhameera. Rakkoo magaalonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee pilaanichaan hammataman qabanis ni fura jedhameera.